Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyootaaf magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuu qaamoleen lamaanuu beeksisaniiru. Maricha IGAD waliin ta'uun Ameerikaa, Keeniyaa fi Noorwee qindeessuun deeggarsa gochaa turaniiru. Ibsa IGAD marii kana booda baasee fi yaada aangaan mootummaa mariin kun fashalaa'uu ilaalchisee barreessa walitti qabuun Hamza Hussein akkasitti gabaasa qopheesseera. Jaarmiyaan walta'iinsa misoomaa biyyoota Afrikaa bahaa maqaa IGAD jedhamuun beekamuu fi Dr. Warqinee Gabayyootiin durfamu marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture adda durummaan gaggeessaa ture. Dhaabni kun mariin nagaa marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuramuu isaa booda ibsa baaseen dheebuu nageenyaa uummataa guutuuf qaamoleen lamaan marsaa biraan akka itti fufaniif gaafateera. Qaamoleen marii kana keessatti hirmaatan hunduu fedha uummata Itoophiyaaf jecha marii nagaa kana itti fufsiisuuf akka hojjetanis ibsa dhimma kana irratti baaseen gaafateera. Barreessaa olaanaan IGAD fi ministeerri dhimma alaa duraanii mootummaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo qaamolee lamaan marii nagaa kana irratti hirmaatan galateeffachuun addatti bakka bu'oota Ameerikaa fi Noorwee marichaaf deeggarsa gochaa turan leellisaniiru. Dr. Warqineen qaamolee lameen dhimmoota irratti osoo walii hin galin hafan fuulduraaf marii marsaa biraa akka qopheessan abdiin qaba jedhan ibsa dhaabbati isaanii baaseen. Gama biraatiin ministeerri deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa akka tahan obbo Taayyee Danda'a mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO fashalaa'uu isaan gadduu ibsaniiru. Obbo Taayyeen barreeffama fuula feesbuukii isaanii irratti qoodaniin marichi akka hin milkoomne shirri jiraachuu akka malu akeekan. Shirri jiraachuun shakkii hin qabu. Garuu abbaan shira kanaa eenyu amma waan ifa gale fakkaata. Wayita mariin deemaa turetti dibbee waraanaa tumuun tolaaf hin turre jechuun warra shira xaxe jedhan kana maqaan osoo hin waamin ibsaniiru. Waraana ganna 5 guutuu hin dhumin gaafa mariin eegalu fixuuf dhaadatuun fayyummaa hin turre. Maricha fashalsuu fi gadadoo sabaa dheeressuun dura murtaayuu yoo san agarre gadadoon haadha hiyyeessaa guddoo nama dhukkuba jedhan obbo Taayyeen. Mariin nagaa marsaa jalqabaaf marsaa lammaffaa Tanzaaniyaatti yeroo gaggeeffamaa turetti waraanni humnoota nageenyaa mootummaa fi WBO gidduutti hammaatee ture. Inuma bakkeewwan adda addaatti waraana qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamuun walqabate namoonni nagaa ajjeefamuu BBC'n yeroo garagaraatti odeeffateera. Malaammaltummaaf rakkoo bulchiinsa gaarii biyyattii keessatti mul'atu ifatti qeequun beekaman aangaan mootummaa obbo Taayyee Danda'a mariin fashale jechaan salphaa fakkaata. Ammoo dubbii laayyoo miti. Warra hiree sabaa nyaatuuf cidha. Warra sabaaf dhukkubsatuuf garuu gadda hadhaayaadha jechuun jechoota jajjabaan ibsan. Naannoo Oromiyaatti waggoota 5 darban keessattuu erga hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoof mootummaa federaalaatiin wal dhabuudhaan bosonatti hafanii eegalee naannicha keessatti namoonni hedduun ajjeefamuu gabaafamaa ture. Obbo Taayyeen qaama kam qeequu akka fedhan ifatti eeruu baatanis dubbiin isaanii uummanni ammayyuu nagaa barbaadu akka hin arganne eera. Maaliif gatii baafnee qabsoomne sila eessaa kaanee eessa geenye jechuun qabsoo qeerroof qarreewwan Oromoo bulchiinsa TPLF raasaniif haarsaa lubbuu itti kaffalan sana yaadatan maxxansa isaanii irratti obbo Taayyee Danda'a. Mariin nagaa kun maaliif hin milkaa'in hafe? Carraan deebi'eetti jalqabuu jira. Gaaffilee kana irratti hundeessituun adda Standard adda Sadaala Lammaa BBC waliin turtii taasifteen yaada ishee kenniteetti. የድርድር መክሸፉ እንግዲህ ሁለቱ አካላት ከሚያስማማቸው ይልቅ የማያስማማቸው ነገሮች mariin nagaa kun fashaluun dhimmoonni qaamolee lamaan irratti walii galan caala kan isaan irratti waliif hin galle baay'achuu isaa agarsiisa. Akka odeeffannoo nu ga'utti dhimmoota baay'ee irratti waliigaltee ergaan haa ta'u malee dhimmoota ijoo fi murteessoo ta'an irratti garuu garaagarummaa argisiisanii jechuun qabxiiwwan ijoo kan garuu qaamolee lamaanuu if hin goone. Akka kootti abdii qabaachuudhaan carraa marii deebi'an ni jiraataa jedhee yaada. Haa ta'u malee ibskalee qaamolee lamaan baasan keessumammoo mootummaan kabaasee carraa fuulduraatti mariin jiraatu kan ukkaamse. Jechoota fayyadaman yeroo ilaallu kan nam yaaddessu. Ibsi karaa mootummaatiin baay'ee fayyadam jechoota irratti of eeggannoon kataa'ee natti hin fakkaatu. Kanaaf ibsi jarii lamaan baasan yeroo ilaalu carraa isaan deebi'anii mariif wal argan dhipha fakkaata. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis yeroo ilaalu carraa seena qabeessa ta'etu milkaa'inii hafee jedhu abdii kutannaatti keessa mul'ata. Kan yeroo ilaalu na yaaddes. Haa ta'u malee Daayireektara olaanaa IGAD kan ta'e Dr. Warqinee Gabayyoo ibsi ganam kan baasaniini abdii qaban himan. Kan yeroo ilaalamuu hawaasa dippiloomaasii abdiin kutan ka jedhu akeeka. Garaagarummaan isaanii Itoophiyaan maal fakkaachuu qabdii ka jedhu irratti. WBO'n yeroo garaagaraa takkibsanii fi manifestoo isaanii irraa takkibsaniitti Oromoon mirgi hiree isaa ofii murteeffachuu ka jedhu. Kun dhimma riifii hin dhiyaannee jedhu. Kan jechuun ammoo filannoo bilisa hamata jechuu. Kanaaf WBO'n akka na fakkaatutti haal ce'umsa mijeessuu kan jedhu waan gaafatu na fakkaata. Kunis akka filannoon ga'utti walamantaaf kan gargaaru jedhameetti. Gabaasaleen mootummaa ce'umsa gaafatan jedhu jiru. Kun garuu dhuganatti hin fakkaatu. Gama mootummaatiin ammoo ibskalee yoo ilaalle gaaffiin Oromoo deebi'ee kan jedhu. Kanaaf garaagarummaa jidduu isaanii jiru dhiphisuu kan isaan dadhaban Itoophiyaan maal fakkaachuu qabdii kan jedhu irraa na fakkaata malee aangoo waliif qooduu kan jedhuu miti. Kan irratti ammoo waan waliif galan natti hin fakkaatu. Wayita mariin gaggeeffamuutti ololaa fi duulii miidiyaa ture. Jechooti isaan fayyadaman mataan isaayyuu mariir ka jiran osoo hin taane waraana hamkees kan jiran fakkaatu ture. Kun ammoo marichirraatti dhiibba mataa isaa hin qabaata. Walamantaan akka hin jiraannes hin taasisa. Marichirraatti dhiibba kallattii qabaachuu baatus walamantaan akka hin jiraanne hin taasisa. Gam lamaaninuu ta'uu osoo qabu garuu kan hin ta'in hafee namoomaaf jecha yoo xiqqaate waliigaltee dhukaas dhaabuu ga'uu qabu ture.
Lamaan isaanii aggam uummataaf dhimma hin qabne kan argisiisu kan irratti. Haa ta'u malee falii maalii kan jedhuu fi waliigaluur qofa kan hafe wanti bira hin jiru. Waggoota 5 darban arganii jiru. Akkanaatti wal balleessu qofa. Mootummaan halkan keessatti biittas gabbooftee geeggeessuu hin danda'u. Woboonis waggoota kaayoo galmaan ga'uu fi eesgaa'ee kan jedhu gamaagamuu qaba. Qaamolee lamaan akkanaatti garkeessuu fi isaanii osoo ilaalanii wal hubannoo gahuu jedheen abdadha. Uummanni Oromoo naga barbaada. Dhukkuboonni addunyaa irratti tallaaliin badan osoo hin hafiin Oromiyaa keessatti nam galaafataa jiru. Kanaaf geeggeessaan qabsoo kan ilaalee hin madaallee fedhii uummataaf dursa kennaa jedhanii yaaduun in ulfaata. Mootummaanis fedhii uummata Oromoo eegaa yoo jedhee aangoon biyya harkisa waan jiruu fi humnaanitti fuufaa yoo jedhee waan hin danda'amne ta'uu hubachuu qaba. Hayyooma barachuu danda'an garuu hin beeku. Gama obootiinis of ilaaluun gamaagam gochuun barbaachisaa. Gam lamaaninuu gamaagam dhugaa geeggeessuun barbaachisaa. ኦነስት ጀንዋይን የሆነ ኢቫሉዌሽን ያስፈልጋል በሁለቱም በኩል። Dhaggeeffattoota keenyaa ammoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti himaa maskarama barraa dabalatee namoonni shororkeessummaan himataman 23 mormii dhiyeeffatan manni murtii kufaa taasiseera. Abbaan alangaa seera ittiin himatamanii fi himannaa isaanirratti dhiyaate sirriitti hubachuu dhabuurraa kan ka'e mormii kaasan jechuun deebii kenneera. Manni maree Afrikaa Kibbaa imbaasiin Israa'el Pretooriyaa jiru akka cufamuu fi hariiroon Israa'elii waliin qabdu kamiyyuu akka addaan cituuf murteesse. Paarlaamaa keessatti teessuma olaanaa kan qabu paartiin African National Congress duula waraana Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu qeeqaa tureera. Human Rights Watch Chaayinaan masjiidota cufaa diigaa fi ijaarsa biraatiin bakka buusaa jirti jechuun gabaasa baaseen himateera. Tarkaanfiin hacuuccaa Chaayinaan gaggeessaa jirtu kun karoora biyyattiin amantiin Islaamaa akka hin babal'anneef hojjechaa jirtudha jechuunis qeeqeera. Oduun har'aaf qabadhe kanuma. Magaalaa Finfinneetti eeyyama daldalaa kennuu dabalatee tajaajilawwan 46 ta'an karaa qaama sadaffaatiin kennamuufidha. Murteen kun kan darbe koora kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee kaleessa taa'e irratti ture. Murtee kana keessatti daldala, geejjiba, misooma manneenii, biiroolee bulchiinsaa akkasumas hospitaalli Yakkaatiit 12 fi Raas Dastaa keessatti argamu. Sadarkaa kantiibaa itti aantuutti itti gaafatamtuun biiroo siivil sarvisii fi misooma humna namaa aadde Hakimaa Keereddiin akkas jechuun dhimma kana irratti ibsa kenniteetti. የከተማ አስተዳደሩን የመንግስት ተቋማት የሚሰጡትን አገልግሎት በፍጥነትን በጥራት bulchiinsa magaalichaatti tajaajila dhaabbilee mootummaa dhiyeessan si'oominaa fi qulqullina qabaatu gochuuf hojjetamaa jira. Kan ilaalchisuun bulchiinsi magaalichaa dhaabbilee murtaan keessaa qaamni sadaffaa tajaajila kan dabarsuu fi waliigaltee erga'e. Dhaabbileen tajaajila qaamni sadaffaa kan taasifaman keessaa biiroo daldalaatti wiirtuuwwan bittaa fi gurgurtaa bulchu. Tajaajila hospitaal tokkos akka qaamni sadaffaa tajaajila kennuu murtaa'ee jira. Akkasumas abbaa taayitaa to'annoo ijaarsa jalaatti dhaabbilee 6 fi geejjiba keessas seektarii dhuunfaa hojjetee bu'a-qabeessa taasisaa jedhamee qaama sadaffaaf kennama. Mootummaan Ircaal hojii seera baasuu fi hordofii irratti xiyyeeffatu kan jedhuuni tajaajila kana qaama sadaffaa fi dhaabbilee dhuunfaaf kennamuu kan murtaa'e. Tajaajilawwan qaama sadaffaaf dabarsuun kunis adeemsa akkamiitiin yeroo ce'umsa keessa akka darbamu irrattis ni hojjetamu. Dhaabbileen dhuunfaa tajaajila kan fudhatanis qophii gahaa taasisan irratti hin hojjennu. Ga'ee mootummaa 4 in hojjetaa, in hojjechiisaa, in hordofaa tarkaanfii fudhata. Ga'ee mootummaa afran kun ammoo hannaa fi hojimaata bada uumamuu danda'u hambisuuf gargaara. Tajaajila qulqulluu fi si'oome uummanni gaafata dhiyeessuu fi qaama sadaffaaf kennuun kun falta'a. Seektarii dhuunfaa ammoo bu'aaf jedhee waan hojjetuu fi uummata biringaa. Mootummaan in to'ata. isaan ammoo in hojjetu. የሚቆጣጠረው መንግስት ነው። እነሱ ስራውን ነው የሚያከናውኑት፣ ሂደቱን ነው የሚያከናውኑት ማለት ነው። የኦሮሚያ ወጠበጂ ደርቤ keessa qacarrii hakiimoota 1,100 ta'an raawwachiisuuf beeksisa baasus hojii kanaaf ogeessota iyyatan akkan arganne beeksiseera. Waggoota 3 as garuu hakiimonni hojii argachuu hin dandeenye komiin jedhu dhaga'amaa tureera. Kana irratti waayilli keenya Firaa'ol Balay itti gaafatamaa itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa kan ta'an Dr. Gushaa Balakoo dubbisteetti. Ugaadhaan ministeerri fayyaa fi ministeerri barnootaa waliin ta'uudhaan hakimoota barnoota isaanii akka fooyyeffatan ispeeshaalaayizeeshinii akka galanii baratan carraa banaa godhe. Kanaa dura namni tokko yoo xiqqaate waggaa 2 tajaajiluu qaba eebbifame. Kanaaf namni waggaadhaan hakimoonni dhaabbata fayyaa gadhiisanii barnoota isaaniitiif gara yuunivarsiitiitti deebi'u. Sababa kanaan hanqinni hakimoota naannoo keenya keessatti ni mudata. Tajaajilli keenya yeroo ammaa gara uummataatti akka dhiyaatu fi gara buufataalee fayyaatti illee hakimoota gadi buusnee faaramadaa jirra waan ta'eef tajaajila baqaqsanii yaalus buufataalee fayyaarra gadi buusaa jirra waan ta'eef kanneen dabalatee dhaabbilee fayyaa qabnu irratti hakimoota kuma naannoo 1,800 ogeessa fayyaa kabiraas dabalatee namoota mana qaxarra jennee beeksisa baasa. Ulaagaa guutamuu qabu jira. Fakkeenyaaf ulaagaa jiru keessaa nama afaan Oromoo dubbachuu danda'u, dhaggeeffachuu danda'u, maaliif kenna tajaajila fayyaa hubuu keessatti kuni hagama tokko rakkoodha. Wal hubatanii yaala barbaachisu kennuu irratti xiqqoo afaan hin danda'u taanaan namni rakkoodha.
kun immoo ulaagaa ta'ee hamma ittiin hojjechaa turre buleera already. Kanaaf nuti hakimoota bara darbe baasne sanniin keessa hakimoota argannes hin qabna. Kan achirraa hafe immoo hanqinni hin jira waan seektara keessa waan ta'eef ogeessota biraa kanneen akka HO, naarsoota akkasuma ogeessa faarmaasistii, ogeessa laaboraatoorii, ogeessota anesteeziyaa kan garaagaraa hin jiru waan ta'eef kanaanis wal qabate hanqinni ammas hin jira waan ta'eef isa sanniin qaxarrii sana gara ogeessota biraa qaxaruutti kan fooyyessine ta'uu isa taasuufi. Hakimoota qacaruuf baastan meeqa argattan? Hakimoonni amma akkana yuunivarsiitii hundi yeroo tokko eebbisu. Yuunivarsiitii eebbiserraa namni sa'aatuma eebbifamee dhufanii namoonni qaxarrii fudhatu. Namoota sanniin keessa hakimoota arganneeru jira. Hakimoonni dhufanii qaxaraman hin jira lakkoofsaan kanas hin jiru baadhus. Garuu kaayyoo wanniin kenna maali? Hakimoota baay'ee qaxaruu kan jedhu xiyyeeffannaa keenya guddaatu. Kanaaf hakimoonni gaafa barnoota deeman dhaabbilee fayyaa kanarraa hammam qaawwa uumamuu danda'u ilaaluu dandeessa. Gama biraan qacarrii dhabne jedhaniitu odeeffamu nutis yeroo baay'ee dubbisneerra hojii kanaaf iyyata otoo hin gashiin hafanii beeksisa akka kaastan kan godhe sababiin ijoodha jettanii tilmaamtan jira. Sa'a beeksisa baay'eetti daangessuun biraan jiru beeksisa waan ulaagaa irra bahe sanaan alatti garuu hawaasa garaagaraatiin nama argachuu dhabu danda'a. Maaliif namni baay'een isaa yeroo ammaa kana barnootarra namni tokko kan barnoota seenee fakkeenyaaf yeroo dheeraa tura yuunivarsiitoonni illee akkuma isin jedhe yeroo tokkotti hin eebbisanii nama argan fudhan. Fedhiin naannoo guddaa kana keessatti immoo nama baay'ee ol kaasee karoorfachuun dirqamumaaf dirqama. Maaliif fedhiin jiru akka Oromiyaa jechuun biyya jechuun hin danda'a. Kanaaf namoota achi keessatti immoo tajaajilli barbaannu uummatni tajaajilamus bararraa gara baraatti tajaajilli nuti kennaa jirrus miliyoonota dachaan dabalaa jira waan ta'eef tajaajila deddeebi'anii yaaluu fakkeenyaaf naannoo waggaa sadii har'aa miliyoona 26 qofa kan tajaajilaa turre yeroo ammaa kana bara 2015 naannoo miliyoona 57. Kanaaf maarkeetii irraa namni dhabuu danda'a. Yeroo garaagaraatti garuu fleksibilitiin jira. Fakkeenyaaf hakimoonni yeroo sanatti nuti beeksisa haa baasnu malee yeroo biraatti illee yuunivarsiitiin biraa eebbise yeroo dhufe hakimaan siin barbaannu jennee ofirra gaggeessinee beeku. Garuu yeroo itti beeksisi baay'ee sanatti hakimoonni argaman baay'ee xiqqoo kan turan ta'uu isaati. Amma hakiin sa'aatii kamittuu biiroo yoo dhufe ulaagaa